Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoopilaakimaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Dashaneen biyyoota 6 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Salphumatti karaa itoopilaakimaarket.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitii baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii Dashaneen immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana gadumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo viidiyoon koo jechuudha. Keessattuu jechaadha warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenya biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattani karaa itoopilaakimaarketiin jechaadha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdan saniin baay'ifattu jechaadha. Akkasumas karaa baankiitiin illee akkuma jedhe immoo guyyaa har'aa baankii Dashaniin biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattani jechaadha. Hamma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin 2,000 3,000 4,000 yoo qabaattan isumaan baay'ifattu jechuudha. Tokkicha dubbadhu kanaan baay'ifattanii birriin keessan hamma ta'e baruun hin danda'amaa jechuudha. Ammas ni ta'u baruu dandeessu jechuudha salphumatti. Gabaabumatti immoo karaa itoopilaakimaarketiin dhaabbataa miti jechuudha. Karaa itoopilaakimaarketiin guyyaatti otuma isaan ollaalee gubbaarra jiraniyyuu wayiin dabalaa yookaan hin qannasaa jechuudha. Karaa baankiitiin garuu dhaabbataadha jechuudha. Karaa baankiitiin akka itoopilaakimaarketii otoo hin taane yookaan guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 yookaan torbeetti jijjiiramaa jechuudha. Itoopilaakimaarketii garuu guyyaatti yeroo 5-6 olii jijjiiramuu danda'a jechuudha. Salphumatti sekendiidha. Sekendiitti yookaan hin dabalaa yookaan hin qannasaa jechuudha. Egaa salphumatti samoona kana jechuudha. Itoopilaakimaarketii baay'ee dabalaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee dabalee jira yookaan qaala'ee jira jechuudha. Itoopilaakimaarketii ta'e karaa baankiitiin illee samoona kana doolaariin dabalaa jira jechuudha. Keessattuu guyyaa har'a baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Guyyaa kaleechaa xiqqoolee namni jennee hin hojjenne guyyaa har'aa inni gaddaatiin kaafallaa dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Salphumatti itoopilaakimaarketii dabalee jira jechuudha. Salphumatti saffisaan baay'ee dabalaa jira, baay'ee ol ka'aa jira jechuudha. Salphumatti dhugaa baay'eedhas nama jedha warroota ergatanii fi baay'eedhas nama jedha jechuudha. Baay'ee dabalee jira jechuudha. Itoopilaakimaarketii jechuudha. Salphumatti baankiin illee akkasuma baankiin illee dabalaa jira jechuudha. Lachanuu dabalaatuma jiru jechuudha. Gabaabumatti jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hooman riyaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala. Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan diinaara, paawundi sterlingii, yuuroo, Swiss firaankii, koronaa, turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira. Akkasuma immoo karaa baankiitiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, paawundi sterlingii, yuuroo, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 6 jechuudha. Akkuma jedhe gabaabumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoopilaakimaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 49 jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee dabalee jira jechuudha. Ameerikaa doolaariin baay'ee dabalee jira jechuudha. Biyyoon hunduu dabalanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 48 fi saantiba 71 jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoopilaakimaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 28 fi saantiba 31 jechuudha. Baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankii Dashaniin birrii 97 fi saantiba 47. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoopilaakimaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 17 fi saantiba 55. Hooman riyaalli tokko karaa itoopilaakimaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi birrii 66 fi saantiba 83. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoopilaakimaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 87 jechuudha. Dhugaa birriin Duubaay baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira. Birrii 50 ga'uu ga'ee jira jechuudha. Birriin Duubaay baay'ee dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa birrii
48 jechuudha. Birrii 48 fi saantiba 87 jechuudha. Salphumatti birrii 50 ga'uu jira jechuudha. Birriin Duubaay dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii Dashanii jechaadha. Birrii 40 fi saantiba 55 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo birriin Duubaay tokko jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 86 jechuudha. Birrii Saawudiillee birrii 47 galee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko karaa baankii Dashanii birrii 39 fi saantiba 72 jechuudha. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 85 fi saantiba 05 jechuudha. Salphumatti birriin Kuweet illee baay'ee dabalee jira jechuudha. Birrii 500 fi birrii 85 fi saantiba 05 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee dabalee jira jechuudha. Birriin Kuweet irree salphumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 76 fi saantiba 10. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 25 fi saantiba 24. Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 53 fi saantiba 16. Kan itti aanu Paawundi Sterlingidha. Paawundi Sterlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 89. Akkasuma immoo Paawundi Sterlingiin karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 200 fi saantiba 77. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 7 fi saantiba 54. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Dashanii birrii 100 fi birrii 72 fi saantiba 51. Swiss Frankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 23 fi saantiba 75. Koronaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 19 fi saantiba 01 jechaadha. Koronaan guyyaa har'aa birrii 19 galee jira jechuudha. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 27. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 80. Yemen rihaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 75. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 55 fi saantiba 14. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 02. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasuma karaa baankiitiin immoo baankota keessa baankii Dashaniin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbata. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerutii yookaan Libneen immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Birriin Paakistaan tokko birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Birrii Yemen irree birrii tokkicha Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Salphumatti birriin Beerut yookaan Libneen irree paawundiin biyya sanaa jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi waan ta'eef isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf
doolaarota sadiin maqaa dhiyee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Ani maqaa isaanii hin dhahin baay'eetu jira jechuudha. Doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Isiniin salphumatti doolaarota keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechaadha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarkeet .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madaabii jirtan jechaadha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 49 jechuudha. Kanaan irra eeggatu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhee baankota keessaa baankii dashaniin immoo jechaadha guyyaa har'aa yoo ergattan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 48 fi saantiba 71 jechuudha. Kanaan irra eeggatu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti jechuudha. Akkasumallee Beerut yookaan Libnee warroonni jirtanillee paawundii biyya sana osoo hin taane salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.